Waggootii jijjiiramaa keessaa qormaatileen keessaa fi alaa waqtii heddummatee turetti naannoon Oromiyaa misooma hunda galeessaan milkii gurguddaa galmeessisaa tureera. Yaa'ii idilee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee ja'affaa har'a eegalame irratti pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan gabaasa yeroo dhiyeessanitti mootummaan naannichaa waan karoorfate raawwachuu kan danda'u ta'uu agarsiiseera jedhan. Bara 2014tti guddinni dinagdee naannoo Oromiyaa dhibbeentaa 6.7 galmeessisuu kan himan pireezidaanti Shimallis bara 2015tti dhibbeentaa 6.9 irraan gahuuf karoorfamuu dubbatan. Bara bajataa 2014 itti guddina dinagdee naannoo keenyaa dhibbantaa 6.7 guddate. Bara bajataa 2015tti dhibbantaa 6.9 galmeessuuf karoorfamee jira. Bu'uurri dinagdee keenyaa inni guddaan ammallee qonna yommuu ta'u, bu'aawwan gama kanaan argaman itti fufsiisuuf fi babal'isuuf galmoota gurguddoo wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf gargaaraan oomishaaf oomishtummaa guddisuu, oomisha biyya alaarraa galan oomisha biyya keessatiin oomishuun bakka buusuu, oomisha alergee guddisuu fi carraa hojii bal'aa ta'e uumuun damee misooma baadiyyaa keessatti akka milkaa'ina kan xiyyeeffatamee hojjetamu ta'a. Guddinni dinagdee karoorfame kun akka milkaa'uuf damee qonnaa irratti xiyyeeffannaan akka hojjetamu kan ibsan obbo Shimallis qonna qamadii jal'isii irraa kuntaala miliyoona 50 argachuuf xiyyeeffannaan akka hojjetamu kaasan. Inisheetivii qamadii jal'isii misoomsuu wal qabatee waliigalaan marsaa lamaan hektaara miliyoona 1 misoomsuuf oomisha qamadii kuntaala miliyoona 50 argamsiisuuf xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan hojjetamu yommuu ta'u, bara kana kallattii kabajamoo muummicha ministeeraa keenya kennameen qamadii biyya alaatti yeroo jalqabaatiif erguudhaaf qophiin barbaachisu taasifamaa jira. Oomishaaf oomishtummaa bunaa akka naannootti guddisuuf bunni waggoottan darban dhaabaman keessaa lafni hektaarri miliyoona 1.3 kan dhaabbatamanii fi kan gamashaman lafti hektaarri miliyoona 1.3 oomisha kennuuf qaqqaban irraa waliigalaan oomishni kuntaala miliyoona 11 argamsiisuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, biqiltuun bunaa biliyoona 1.2 qopheessuun lafa hektaara 198,098.2 akka dhaabbatu kan hojjetamu ta'a. Dameen albuudaas guddina dinagdee akka utubuuf oomishtoota albuudaa qindeessuun akka naannootti sharafa alaa doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 94 argamsiisuuf ni hojjetama jedhaniiru pireezidaanti Shimallis. Naannoon keenya qabeenya albuudaa qabdu adda baasuu fi beekuu karaa seera qabeessaan misoomsuun guddina dinagdee naannoo fi biyya keessatti gahee olaanaa akka gumaachan taasisuuf qaamolee misoomaa kana irratti bobba'an barbaadaniif deeggarsa barbaachisu taasisuu fi hawaasa naannoo misooma albuudaa jiru misoomsuun naannoo isaanii irraa haala itti fayyadamoo ta'uu danda'an irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu yommuu ta'u, oomisha albuudaa gabaa biyya keessaa fi biyya alaa dhiyaatu irraa wal duraa duubaan galiin qarshii miliyoona 400 fi doolaarri miliyoona 394 argamsiisuuf kan hojjetamu ta'a. Damee dinagdee saffisiisuuf bu'uura kan ta'e neetwoorkii daandii babal'isuu irrattis akka xiyyeeffatamu pireezidaanti Shimallis dubbataniiru. Bara 2015 keessatti ijaarsi daandii asfaaltii magaalotaa kiiloomeetira 7.2, ijaarsi daandii cirrachaa kiiloomeetira 206, daandii sagantaa walga'iinsa daandii baadiyyaatiin kiiloomeetira 1935 cirrachaan uwwisuuf kan hojjetamu yommuu ta'u, daandiiwwan riqaa hin qabneen tajaajila guutuu kennaa hin jirre tajaajila akka kennan taasisuuf waliigalaa riqaaleen 162 kan xumuraman ta'a. Guddina dinagdee karoorfameerraas galii waliigalaa birrii biliyoona 78.7 ol sassaabamuuf karoorfamuu isaa ibsaniiru. Galiin dinagdee keenyaa maddisiisu duguugnee sassaabuuf bara bajataa 2015tti galii idilee qarshii biliyoona 61.5, galii mana qopheessaa qarshii biliyoona 10.39 fi galii keessoo qarshii biliyoona 6.82 sassaabuuf kan karoorfame yommuu ta'u, akka waliigalaatti galiin idilee fi mana qopheessaa akkasumas keessoo biliyoona 78.71 sassaabuuf karoorfamee jira. Naannichatti tajaajila lammummaa aadaa ta'aa dhufeen hojiileen birrii biliyoona 62 ol hambisan akka hojjetaman ni taasifama jechuun obbo Shimallis eeraniiru.